Aadaalee sodaachisoo addunyaa keenya. Addunyaan kun aadaalee sodaachisoo garaagaraan kan guutamteedha. Egaa viidiyoo keenya har'aan aadaalee sodaachisoo fi amanuuf dadhabnu 5 isin daawwachiisna. Hamma dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Tokkoffaa, ummata Tibeet. Bakka kana mul'isuu keessaniif kan ittiin gammaddanii fi uumaa keessanitti galateeffattanidha. Innis sirna awwaalchaa Tibeet. Ummanni Tibeet namoota isaanii haala addunyaa kanarraa addateen awwaalu. Baay'inaan ummanni Tibeet amantaa Buddhist kan hordofan yoo ta'u, akka amantaa isaanittis qaamni namaa akka ujummoo daandiitti lakkaa'ama. Kana jechuun immoo namni yoo du'u kunuunsanii awwaaluun hin barbaachisu. Sababni isaas hafuurri du'aa nama sanaa qaama nama fayyaatti darba jedhanii waan amananiifi. Kanaafuu ummanni Tibeet nama du'e awwaalurraa qaama isaa kukkutuun akka midhaanitti diriirsuu, sanaan booda reenfi nama sanaa joobiraa fi gosoota simbiraa garaagaraan akka nyaatamee dhumu godhu. Lammaffaa, achuma Eeshiyaatti osoo hin bahin gara dhiha Hindiitti adeemnuti. Aadaa waggaa 700 isaan faana ture haa ilaallu. Innis haati ilma ishee deessee guyyoota muraasaan booda abbaa isaatiif kenniti. Abbaan isaas gara mana amantaa isaanii meetira 15 ol fagaatutti fuudhee adeemuun mucaa isaa gara lafaatti darbaa. Namoonni lafa jiranis carqii diriirsuun mucaan akka hin kufneef qabu. Waan nama dinqisiisu keessaa immoo hanga yoonaatti mucaan tokko lubbuun isaa darbee hin beeku. Aadaan kunis maatii isaatiif fayyaa fi qabeenya fidee dhufa jedhuun amanama. Sadaffaa, ardii Eeshiyaatti habaanuti gara Ameerikaa kibbaatti deemuun bosona Amaazon keessa kan jiraatan ummata Yoonaamee ilaallu. Aadaan ummata kanaa immoo yaaduufillee baay'ee ulfaata. Ummanni Yoonaamii namni isaan keessa yoo du'u qaama isaa kukkutanii baalaan maruun maatii dhuma isaatiin foon isaa akkuma nyaataatti soratama. Kana qofa immoo miti, sirni kun gaggeeffame waggaa tokkoon booda lafee isaa daakuun daaraa isaa bishaaniin bulbuluun mimmi'oofsituutti dabaluun dhugu. Kana kan godhaniifis qaamni nama du'e akkatti foon isaa nyaatamee lafeen isaas bulbulamee dhugamuu baate hafuurri isaa addunyaatti aanutti nagaan hin boqotu jedhanii waan yaadaniifi. Arfaffaa, amma immoo gara Indunuuziyaatti adeemnuti. Aadaa ulfaata ummata Daanii ilaallu. Ummanni Daanii maatii isaanii keessaa namni isaan baay'ee jaallatan yoo du'u sirna awwaalchaa amanuuf baay'ee namatti ulfaatu gaggeessu. Innis dubartoonni ummata Daanii maatii isaanii keessaa yoo namni du'u walakkaa quba isaanii muruun dirqama isaaniiti. Itti aansuunis quba muran sana nama du'e sana waliin awwaalu. Kana kan godhaniifis lubbuun nama du'e sana nagaan akka boqotuuf gadda isaanii ibsachuufi. Quba isaanii muruufis karaa baay'een gargaaramuu danda'u. Yeroo jalqabaaf warri muran quba isaanii lafarra kaa'uun haaduu dhagaarraa tolfamee muru. Warri buleeyyii immoo quba isaanii ilkaaniin cicciniinuun erga laaffisaniin booda wadaroo qal'aa itti hidhuun hanga ciitutti jabeessanii hidhu. Gocha kana mootummaan dhaabsisuuf yaalus hamma yoona namoonni dalagan jiru. Shanaffaa, namoota du'an deebisuu. Biyya Indunuuziyaa Suwaaleesitti gocha addunyaa kanarraa adda ta'e dalagu. Gochi isaanis beekamtii argachuu isaarraan kan ka'e maqaas kan itti kenname yoo ta'u maaniin jedhamuun moggaafameera. Sirni isaas kan gaggeeffamu maatiin namoota du'an sana gara awwaalcha isaaniitti deemuun namoota awwaalaman awwaalcha isaanii keessaa baasuun akkuma lubbuun jiraachaa turanitti isaan faana yeroo gaarii dabarsu. Sirni kunis waggaa waggaan yookaan waggaa 3 si'a tokko kan gaggeeffamudha. Egaa amma haala ittiin sirni kun itti gaggeeffamuun isinitti agarsiisa. Namni tokko akkuma du'een maatii isaa waliin tura. Egaa kun maal isaatu nama dinqisiisa yoonaan jettan, ardiilee garaagaraatti namni tokko yoo du'e yoo baay'ate guyyoota 2 yoo turedha. Ummata kana biratti garuu yoo xiqqaate ji'a tokkoof yookaan immoo waggaa tokkoof akkuma nama fayyaatti nyaata laachaa fi uffata itti geeddaruun mana isaaniitti of bira tursu. Erga waggaa tokkoof isaan faana tureen booda awwaaluun waggaa tokko yookaan waggaa 3 booda awwaalcha isaanii keessaa baasuun reenfa sana qulqulleessanii ilbisoonni garaagaraas yoo keessa jiraatan keessaa baasuun dhiqanii akka haaraatti ammas uffatatti uffisuu. Aadaan kunis ijoollee yeroo kana akaakayyuu fi akaakaa isaanii faana wal barsiisa kan jedhuun amanama. Maatiiwwan chaanaalii keenya addunyaa kanatti wanti hin dhaga'amin hin jiru. Anis manaaf danda'ameen aadaalee isin dinqisiisan 5 isin dhiyeesseera. Egaa isinis yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuun akkasumas chaanaalii kanaaf waaraa taatan subscribe gochuun aadaalee isin caqasee keessaa kan isin dinqisiise osoo komentii jalatti naa barreessitanii natti tola. Viidiyoo biraan hamma wal arginutti nagaatti.